شهر رمضان يا شهر رمضان شهر رمضان جاء صومنا خيس النوف بوسي رب قرآنا هنا جنة ذنوبنا والله نتي برسي درنا شهر رمضان جاء صومنا خيس النوف بوسي رب قرآنا هنا جنة ذنوبنا والله نتي برسي درنا يا شهر رمضان جاء جلالا وللنوكب ديدي يفالالا قمدينا موخا أليف أولا جاءهم دراس متوجلا جاءهم دراس متوجلا. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد إخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دعوتوها تي في إسلاما كجلو المنامة خان بك هند تيسانين دعوة بك مجرتنتي نجيها في رحمن ربي إسن الرهاجرات إسنين جنة الحمد لله قرب سبحانه وتعالى ورد برنرا نؤولشي باتي رمضانات نجي فيانو خني إسي خيسا ورسوم نرى نتاسسي رب سبحانه وتعالى ورى أمتو أكنتي اتددي بئي صومني ربي إسانيتي وجي والقنمو ربي نها قدو إخوة الكرام تن سجنتا تيسن سجنتا أدى تن رمضانه sagantaa waldorgommii ramadaanaati. sagantaa waldorgommii ramadaanaa tan ramadaana keessa gaggeeffamtu yoo taatu torbaanitti guyyaa takka guyyaa amma eegalle kanarraa eegalle kan sa'aa takkaaf keessatti turtii waliin taasisnu taatii jechuu. obboleeyyan islaamaa akkuma torbaan kutee wal yaadachiisaa turre tun sagantaa waldorgommii ramadaanaati. sagantaa waldorgommii ramadaanaa tanaa sababni qopheessuun itti nu kakaase ummanni keenya baatii ramadaanaa tana keessa soomana isaanii haala gaariin akka soomanan itti fadhuufi akkasuma waan rabbiin keenya nuu laaffisee wal barsiisnee walirraa barachuu. obboleeyyan keenya kan islaama hundi keenyaahu baatii ramadaanaatii keessaas tahe baatii ramadaanaatiin alaas hedduudha gorsa ramadaanaa kana dhageeffanna. dur gaafa waldorgommii eegallu barnoota gabaabaa daqiiqaa 10 hanga 15 wal barsiisneeti. eegas booda waan wal barsiisne san keessaa gaafii wal gaafachuu turre. amma immoo booda tana xiqqoo adda goone. dur nama lama wal dorgomsiisuu turre. amma immoo namuma tokko gaafii sadi gaafanne akkami namni kun waa'ee ramadaanaatirraa waaquba qabaa duruusa ramadaanaa dhageeffate moon dhageeffanne waan soomana isaa jalaa balleessu ni beekaa waan soomana isaa bareechuuf ni beekaa akkamitti rabbii isaatitti dhiyaachuu qabaa waan jetturraahi gaafiilee hedduu walii qopheessine. tanaaf daawwattoota tv islaamaa qaceelloo ilma nama jaalattoota qophii waldorgommii kan taatan hundinuu warri yeroo dheeraaf waldorgommii maaf itti nuun deebine jettanii gaafachaa jirtan hundinuu baatii ramadaanaa sababeeffachuudhaan waldorgommiin ramadaanaa eegalamtee jirti. bilbila lameen iskiriina irra jiru tokko teelegiraama tokko immoo bilbila noormaaliidha. bilbila lameen kanatti fayyadamuun akka bilbiltanii waldorgomtan maqaa rabbiitiin isin gaafanna. obboleeyyan islaamaa torbaan kutee wantoota ahkaama ramadaanaatirraa sharxii ramadaanaa maal akka taate shuruuxni ramadaanaa maal akka tahee wantoota akkasiitirraa hedduu wal gaggaafachaa turre. boodarratti ballama tokkoon isinii seene yeroo sagantaan tun gara dhumaa dhiyaattee daqiiqaa 5f gaafiileen isin gaafachuu jiru tana waan hin deebisaa isii nama sirritti harkatee fi kaan adda himaan jirreef jalqabarraa eegalee hanga xumuraatitti gaafiis dubbisee deebisaa isinii himeetiin akkasitti gara suduudaan qophii teenya goola buutitti deemnaa je'ee ture.
guyyaa san immoo sa'aan nutti dhumatee hin mijoyne arra insha Allah wantoota torbaan dabaree irraa gaafatamuu kutte hanga takka keessa deddeebi'ee isinii tuqa isin immoo hangasuu bilbila lamaan kanatti fayyadamuudhaan akkasitti sagantaa tanarratti hirmaadhaan isinin jaa. Obboleeyyan kiyya torbaan dabree gaafiin namni jalqabaa gaafatanne sadeen gaafiin jalqabaa akki jettuu soomana jechuun hiikaan isaa afaan oromootitti maalii waan jettuurraa wal gaafachuu turre. Ummanni soomana takkaan ramadaana jechuun waan afaan keenya taatefaa itti fakkaatti yeroo soomana ramadaana jennu. Ramadaanninis jecha afaan arabaati akkasumattis soomanninis jecha afaan arabaati jechuudha. Soomana jechuun hiikaan isaa takkaanuu ma'anaan isaa afaan oromootiin maalii jennee turre. Arra deebisaa isii isinii himna. As-sawmu معناه الإمساك عن جميع المفطرات. صومنا جتون هيكان إساء هيكان يرو علماء لفخيسو هيكا أفانيتي في هيكا شريعة لفخاين هيكان أفاني الإمساك جتون إفكابو تكانو الرافقاتو عن جميع المفطرات وان صومنا نما جلا برليسا وان صومنا نما فرسيسا هندر راهو irraa fagaachuu jechuu of qabuu al-imsaak jechuu. Ammoo akka shari'aatitti hiikaan soomana namni tokko eega aduun baaterraa jalqabee salaata subiitirraa jalqabee hanga magriibaa osoon nyaanne osoon dhuyne rabbiif je'ee if qabuu jechuu. Nyaataa fi dhugaatii fi akkasuma wantoota haraamirraa if eegee namni tokko if qabuu jechuu saniitu hiikaa soomanaati. Gaafiin lammaffaa jiini ramadaanaa baatiilee hijiraa keessaa ji'a meeqaffaadhaa jechuu wal gaafannee turre. Namoonni hedduun gaafii san arkatanii turanii. Jiini ramadaanaa ji'a rabbi subhaanahu wa ta'aalaa uume 12 keessaa akka afaan arabaatitti ji'a hijiraa khalaqaawamu keessaa baatiin ramadaana ji'a 9ffaa irratti dhuftii jechu. Baatiin ramadaana ji'a 9ffaa. Baatiin ramadaana booda shawwaalii jira. Shawwaal booda gaa dhulqiicdaa fi dhulhijjaatu jira jechu. Kudhan akkasi 12 guutamti. Baatiin ramadaana 9ffaadha. Shawwaalli 10ffaa. Dhulqiicdaan 11ffaa. Dhulhijjaan 12ffaa. dhulhijjaa gizee fixne booda muharram deebine muharram safar jenneeti akkasitti lakkaawamtii jechuu. 12 yoo isinii himuu feetan guyyaa biraa keessa baanaa jechuu. Amma fardiin baatiin ramadaana ji'oota hijiraa keessaa tan 9ffaa tahuuti. Barri amma keessa jirru kun kan hijiraa bara meeqaffaadhaa jennee wal gaafannee turre. Barri hijiraa kan amma keessa jirru kuni bara 1440 takka. Uummanni faranjii bara 2020 lakkaawwataa. Akkamitti nuti uummanni islaamaa immoo hijiraan rasuulaa bara 1440 takka taate akka hin jenne. Barri 2020 kuni uummanni faranjii kan irraa as lakkaawwatu dhaloota nabiyyi keenya nabiyyanaa Ciisaa irraa as eegalanii lakkaawan jechuudha. Hijiraan rasuulaa immoo gaafa isiin irraa eegalamte kaalandarri hijiraa kuni maqummaan isaatu hijiraa kaalandar jaaniini kan eegalame zamana khilaafaa Umar ibn al-Khattab takkaanuu yeroo Umar ibn al-Khattab ummata islaamaa khaliifaa ta'ee hoogganuu ture keessa Umar ibn al-Khattab wantoota ummata islaamaa fayyadan hedduu lafa kaa'e keessaa takka bara hijiraa kana lafa kaayu. Umar ummanni islaamaa kaalandara mataa isaa qabaachuu qaba jechuun guyyaa rasuulli rabbii sallallahu alayhi wasallam makka irraa ka'ee madiinaa seenarraa takka jechuun lakkooysa hijiraa islaamaa achirraa eegaltee jechuudha. Barri 1440 takkan kuni eega rasuulli dhalatee miti. Kan rasuulli rabbii sallallahu alayhi wasallam madiinaarraa makkarraa gara madiinaa itti godaanerraa eegalame lakkaa'uu ka eegalame jechuudha. Akkas jechuun rasuulli rabbii sallallahu alayhi wasallam eega makkarraa godaanee madiinatti achi deeme
amata 1440 takka jechuu barri amma keessa jirru kun deebisaan sirrii san. Gaafiin namni lammaffaa gaafatamuu ture waa'ee shartii soomanaati. Gaafiin jalqabaa akki jettu shartiilee soomanaa keessaa waa sadi himi jetti. Yeroo hunda yeroo waa'ee shartiitirraa gaafatamtan shartii soomanaa jechuun namni tokko osoo soomana soomanne maal guuttachuu qabaa jechuu. Shartii salaataa yoo ja'an waan salaata duratti namni tokko guuttachuu qabu tan isii malee salaanni san nama hin qeebalamne salaanni san fayyaan taane jechuu. Akkasuma shartii soomanaa jechuun waan gabrichi rabbii osoo soomana afaanitti hin qabatin guuttachuu qabu tayoo isiin guuttatin soomanni isaa fayyaan taane wantoota san keessaa waa sadii himaahii jenne. Namni irra hedduu karaa sirriitti deemuu ture waan biraa himuu ture guyyaa san. Yeroo shartii jaa'uun tan jalqabaa namni tokko islaama tahuudha. Shartiin jalqabaa tan ramadaanaa namni tokko islaama tahuu. Nama islaaman tahin soomanni irraa hin qeebalamu. Daawwattoota keenya sagantaa wal dorgommiiti. Da'waa godhutti hin jiru inshaallah. Jazaakumullahu khayran bilbila lamaan iskiliina irra jiru san itti fayyadamaayi. Bilbila wal dorgomaa gaafiin isin gaafadhaa deebisaa qopheeffadhaa inshaallah. Jazaakumullahu khayran. Akkuma durgaa bilbila kana biizii godhaa turtanitti ammallee bilbila sagantaa tanarratti hirmaadhaa nu mirqaansaa wal mirqaansinaa walirraa barannee wal barsiisnaa isiniin jaa. Jazaakumullahu khayran. Bilbilli tokko teelegiraama bilbilli tokko normaaliidha. Bilbila lamaan kana keessa rabbii isinii laaffisen bilbilaati heloo jaanu kunnama. Jazaakumullahu khayran. Akkasii obboleeyyan kiyya shartii ramadaanaatirraa takkaanuu shartii soomanaatirraa tan jalqabaa namni tokko islaama tahuudha. Nama islaaman tahin soomanni irraa hin qeebalamu. Nama rabbittiin amaniin kaafira millaa islaamaarra hin jirre osoo baatii takkaa miti amata guutuu if beeleessaa oole soomanni isaa fudhatama hin qabu jechuu. Yoo millaa islaamummaarra hin jirre usteetuma afaan qullaa if oolchuun faayidaa hin qabdu soomanni kee rabbi biratti fudhatama hin qabu. Soomanni kee fudhatama argachuuf islaama rabbitti amanee rabbi dhugoomse tahuu qabdaa jechuu. Akkasi. Shartiin lammaffaa at-tamyiiz. Namni kuni nama soomanuuf gahu ta'u. Akkuma tamyiiziin ulamaan islaamaa adda baasanii kaayan umritti namni tokko amata 15 guutuudhaatu sinnal buluug jedhan ulamaan islaamaa irra hedduun isaanii namni tokko tamyiiza takkaanuu gahee soomanuu ni danda'a maal wanti takka dirqama islaamummaa keessatti irratti taatu yoo umritti dhuftee amata 15 jedhan. Yookaan namni dhiiraa rifeensa bobaa jalaa fi rifeensa bakka adda addaatitti namatti bahusan itti bahuun tuni waan namni kun ballagee jira sawtiin nama garagaluu wantoota akkasiisanii alaamaaf akkasitti kaayamtee jechuu. Sawtiin nama garagaluu fi wantoota adda addaatiin namni kun sinnal buluug seenee jira. Takkaan amata 15 guutuu takkaan immoo namni kun rifeensi itti bahuu waan akkasiiti. Dubartiif immoo akkasumatti yookaan amata 15 guutuu yookaan immoo dhiini haydii itti dhufu. Dubartiin takka haydiin itti dhufu eegallaan ballagdee jechuu. Dubartoota cinaa waggaa 9tti waggaa 10tti akkasumatti akkuma akkatti itti dhufa. Tanaaf dubartiin takka haydiin itti dhufnaan ballagdee jechuu. Tanaaf shartii san keessaa namni tokko ballagu. Wanti sadaffaa alqudratu dandeeyu soomana san dandeeytii qabaachuu dhukkubarraa bilisa ta'u. Rabbi subhaanahu wa ta'aalaa faman kaana minkum mariidan je namni isinirraa dhukkubsataa ta'e faciddatun min ayyaamin ukhar gaafa fayye soomana san qadaa kafalee bakka itti haa deebisuu je. Nama soomana shartiin nama soomanuu namni san dandeeytii qabaachuu. Dandeeytii akkamii dhukkubarraa bilisa ta'ee namni san soomanuu danda'u. Yoo dhukkubni jiraate immoo rabbiin cudhurii nu godhee jira gaafa dhukkubarraa fayyite soomantee bakka itti buustaa jechuudha. Ammallee shartii irraa yoo keessachi heddummeessine almuqiimu namni tokko biyya ifii takkaanuu ganda ifii jiraachuu nama safararra hin jirre ta'uudha. Rabbi subhaanahu wa ta'aalaa aayatumaan amma dubbadhe kana booda faman kaana minkum mariidan aw calaa safarin je namni isinirraa dhukkubsate takkaanuu ka imaltuurra jiru
فعدة من أيام أخر lakkaawwatee eega baatii ramadaana baatee ta'u gizee fayyirraa takkaanuu gizee safararraa gandatti deebi'etti haa soomanuu je. Tanaafuu shartii ramadaanaatirraa namni tokko muqiimee ta'u, muqiimee jechuun nama diyaara isaa ganda isaa keessa jiru jechuudha. Nama soomana irratti wajjabu keessa nama muqiimee ganda qubatee jiru, nama musaafira rabbi subhaanahu wa ta'aalaa uzrii godheefii jira. Rabbi subhaanahu wa ta'aalaa shari'aatana waan hedduun karaa adda addaatiin nuu laaffisee jechuudha. Namoonni irra hedduun hayyee inshaallah bilbilaa dhufee namoota keessummeessina. Hello, salaamu alaikum. Wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh ustaaz. Maashaallah, jazaakillahu khairan. Obboleettii teenya maqaan kee eenyu, eessarraa bilbilta? Sagaleen yoomii jira garuu kan Fooziyaadha Makkarraa jee. Okay, Fooziyaa Makkarraa. Fooziyaa baga bilbilte galatoom. Baga nagaan dhuftaayee Fooziyaa gaafilee sadii si gaafadha. Inshallah ustaaz, baga rabbina walitti nu deebise, baga rabbi waggaan isin geesse. Amiin amiin. Ramadan mubaarak alayna wa alaykum. Jazaakillahu Fooziyaa. Allah yibaarak fiik. Rabbi sirra haa jaalatu. Gaafiin jalqabaa akka jettu Fooziyaa wantoota soomana balleeysaa keessaa waa sadi nu himi jetti. Arra gaafiilee waliin laalu waan soomana nama jalaa balleessu wantoota soomana nama jalaa balleessu keessaa waa sadi nu himi jetti gaafiin ta'e. Wantoonni soomana nama jalaa balleessu keessaa utuu beekan nu nyaachuu dhuguu. Hayyee tokko. Haati manaa fi abbaa manaa ta'us guyyaa wajjin ciisuu. Lama. Waa meeqa himettan? Waa sadi tokko si hafe. Waa lama dubbatti. Yaada ammasii. Hayyee. Ustaaz nama amachuun hin balleessu maa foonni jechuun dhiiga foon walii nyaachuudha nama amachuun soomana balleessu. Ati amma gaafii na gaafachuu jirta. Anis gaafii si gaafadhe yeroo biraa deebisaa si deebisaa ati waan sadeen keessaa takka jai. Hayyee. Jechuun egaa utuu beekan nyaachuu dhuguu ammas haadha manaa ta'us wajjin ciisuu jedhe maqaa nyaachuunis maqaa walii akka kiyyatti egaa soomana hin balleessan jedha. Okay, galatoom. Jazaakillahu khairan. Baarakallahu fiik Fooziyaa. Rabbi sirraa jaalatu. Fooziyaa abbaa biyyaa Makkarraa. Rabbi sirraa jaalatu. Galatoomi Fooziyaa. Jazaakillahu khairan. Baarakallahu fiik. Obboleettii teenya Fooziyaa abbaa biyyaa maamila sagantaa wal dorgommiiti. Baga nagaan deebitan isiniin jennaa warri torbaan kutee guyyaa jalqabaa isinitti taate. Akkasitti gaafilee sadeen gaafatamte. Fooziyaa. Ay nuqteesa aboo taate ayyee baga kutte inshallah jazaakillahu khairan. Wantoota soomana balleessaa keessaa waa sadii himin jee gaafin gaafuma takka turte waan sadii an gaafii sadeenu gaafadhe seetiin gaggeesse. Okay, Fooziyaan deebite? Deebi'e ustaaz. Ayyee jazaakillahu Fooziyaa gaafii sadeen waan si gaafadhe na fakkaate gaafuma takkaatu waa sadii himi jaa. Ayyee gaafii lammaffaatitti dabarra. Gaafii lammaffaatitti dabarra. Gaafii lammaffaa kiyyattu Fooziyaa Rasuulli sallallahu alayhi wa sallam. Sagalee keessatti qollaa fuudhaa yoo danda'amte. Ayyee ati furtee jirtaami? Qollaa ol fuudhamee jira keessa. Ayyee na dhageessa amma sirriitti? Ayyee Rasuulli sallallahu alayhi wa sallam nama soomaneef gammachuu lamaatu jira jedhe hadiisa isaa keessatti. Hadiisa san yoo beeytame gammachuun lamaan namni soomane argatu gammachuu tami? Gammachuun tokko gaafa guyyaa qiyaamaa yoo rabbi jedhee rabbi isaa banamaa nama tokko. Gammachuun tokkoffaa ammoo yeroo fatirii naan furamu kana lamman gammada inshaallah. Okay, galatam jazaakillahu khairan. Gaafiin sadaffaa akki jettu namni ji'a ramadaanaa keessa abbaan manaatii fi haati manaa wal qunnamuu barbaadan yeroo akkamii wal qunnamuutu isaaniif hayyamama? Reefuun tana gaafii duraa keessatti addan baasne abbaan manaatii fi haati manaa wal qunnamuu jettee
والكنمون قيمو هلكنمو ولما قالت جي رمضان خيسا أبان مناتي في هاتي منا ولدت ليهاتشون دندا انجتو وانسان الدباسي إبسي قافين سدفة لا إني لا قويا مالي الكلمة يا ربي لا ولي نما قولي جدي الكلمة هندندو قالوا قويا ربنا راما قولي مالي الكلمة قالتهم جزاك الله خيرا بارك الله فيك فوزيا قافي سدينو طمرته ربي سرها جالته deebisuun hin danda'ama ustaaz. Tam Gaafii keessa dhaggeeffadhee waa'ee shartii soomanaa keessa ammas immoo ta torbaan kutee noonu waa'ee kan torbaan kute kan hin deebine yoo gaafii keessa hin jiraanne deebisuun hin danda'ama. Ati gaafii sadeen sii qopho'ite fixatte inshaallah namootaatu bilbila hedduu bilbila waan ta'eef inshaallah carraa nama biraatiif kennina galatoomi fooziyaa teenya rabbi sirraa jaalatu jazaakillah maashaallah rabbi sirraa jaalatu maashaallah. Akkasii obboleettii teenya gaafii sadii gaafannee turre gaafiin jalqaba wantoota soomana balleessaa keessaa waa sadii himi jetti wantoota sadeenuu sirriitti himtee jirti. Gaafiin lammaffaa iddoo jabduullee taatu deebiste obboleettiin teenya maashaallah warra akka malee da'waa fi barnoota hordofu. Rasuulli sallallahu alayhi wasallam nama soomaneef gammachuu lamaatu jira jee gammachuun lamaan san tamii fi tamii jennee gaafannee sirriitti deebistee jirti. Gaafiin sadaffaa immoo namni ramadaana keessa haadha warraatii wajjin wal qunnamuu barbaade walumaa galatti dhoorkamamoo guyyaa wal qunnamamoo galgala wal qunnamaa waan jettu gaafanne sirriitti adda baastee jirti sirriitti harkattee jirti jechuun inshaallah bilbila keessan ammallee ni eeyna hanga bilbili keessan dhufuugaa bakkuma irra jirurraa itti fuufna. Akkasii wanti irraa haasa'u turre shartii soomanaatirraa namni tokko muqiimee takkaanuu nama ganda isaa jiru nama safara irra hin jirre tahuu qabaa jenne namoonni keessaafuu biyyoota arabaa biyyoota akka malee oowwiitti ol kaanfaa sababa godhatee yeroo ramadaanaa kana safara deema san immoo shari'aa islaamaatitti waan gaarii miti. Bilbilaa dhufee jaanii namni sarara jiru assalaamu alaykum. Assalaamu alaykum. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله بليتين جزاك الله خيرا مكان كأن يسرى بالبلد. روزا محمد عراق الرا. روزا محمد عراق الرا جايبات روزا عراق الرا بالبلد. جزاك الله نيدا سامي سجلتي. ايه لقاجر جزاك الله هي روزا بقنا جي انغرتي في اسلاما بالبلد سنجنا غافيله سدين سغافدا gaafiin jalqabaatii fi gaafii lammaffaa dhugaa yookiin soba jechuu qofaan deebistu tole gaafii sirri dhageeffata akka jiran hin deebisiis gaafiin jalqabaa dhugaa yookiin soba jettee deebistu akki jettu osoo sooma afaanii qabdu yoo wal qunnamtii raawwate abbaan manaatii fi haati manaa soomanni nama jalaa badaa jetti gaafiin dhuga moo soba dhugaa okay hayyee gaafiin lammaffaa dhugaa yookiin soba jechuun deebista tanallee. Inshaallah. Okay abbaan manaatii fi haati manaa wal qunnamtii raawwatanii yoo osoo hin dhiqatin subii itti azaane soomanni jalaa badaa jetti dhuga moo soba. Dhiifama irra deemname. Abbaan manaatii fi haati manaa wal qunnamtii raawwatanii rafanii takkaanoo osoo haajaa adda addaa irra jiranii yoo salaanni subii itti azaane osoo isaan qaaman dhiqatin yoo azaane soomanni ni badaa jetti dhuga moo soba. Osoo dhagahammoo sila osoo hin dhagahin. Osoo dhagahinis taate osoo hin dhagahinis osoo erga wal qunnamtii godhan booda osoo hin dhiqatin yoo subiin itti baate soomanni ni bada moo hin badu ni badaa jetti gaafiin dhuga moo soba. Laaleen ustaaz yoo iddoo hin beekin ta'e hin badu yoo osoo beeka ta'e mootiyyuu ni bada. Beekuu fi beekuu akkam gaa kun beekuu fi beekuu irratti rarraatu osoo beekaniitiif osoo hin beekne miti gaafii siifis sirreessaa abbaan manaatii fi haati manaa wal qunnamtii raawwatanii yoo osoo isaan qaaman dhiqatin subiin yoo itti azaanamte soomanni isaanii ni badaa jetti dhuga moo soba dhugaa yookiin soba qofa. Soba hin badu. Soba ayi galatoo. Gaafii sadaffaa kaffaartaan nama osoo soomana qabu wal qunnamtii godhee maali? Namni tokko haadha manaatii waliin osoo soomana qabu haati manaas taatu abbaan manaas yoo kan wal qunnamtii godhe taate diliin isaanirra jirtu maali? Kaffaartaan san maali?
Daliin isaarra jirtu ji'a lama soommachuudha. Okay, takka waa sadii kaffaartaani sadeen keessaa tokko ji'a lama soomanuudha. Tabiraato Kabiraa mootiyyuu yoo ka soommachuu hin dandeenye ta'e sadaqachuudha. Sadaqachuu gisee jettu meeqa sadaqatamoo maal nyaachisan? Waa nyaachisaa jedhamoo waa sadaqadhaa jedhame nama meeqa nyaachisaa jira rasuulli rabbi sallallahu alaihi wasallam? Nama wallahi istillee rambeene. Hayyee sadaqachuu hayyee ta sadaffaa ta'u maali? Waa sadii kaffaartaan. تفوف نرجع كلم بيراساس أيه جزاك الله خيرا بارك الله فيك بليتي تيجي روزا إراق الرا وأم بالبلتة سجنتات نرى تيرماتي في الدجلة تومي سنجنا جزاك الله خيرا بارك الله فيك أكسي وبليتين تيجي قافلة سدي قافتمتي قافين ججبدو ترتي ما شاء الله قافي لما سر تديبستي قافي سدفا سلا واسدين الرائجو ترى واسدين ديبسني قافي سدفا قبتي تيناكو فاركته إن شاء الله نمني خانتي آنو yoo gaafii san sirriitti deebisee qabxii isaanii ni guunnaa fi insha Allah daawwattoota TV Islaamaa qaceelloo ilma namaa ammallee bilbila itti fuufaa isiniin jenna. Abbaan rabbi teelegiraama laaffiseef teelegiraaman haa bilbiluu, abbaan rabbi noormaalii laaffiseefis noormaalii bilbilee sagantaa kanarratti haa hirmaatu. Akkasi sharxii ramadaanaatirraa dubbachuu jirra. Okay, hayyee insha Allah daawwattoota keenya sagantaan itti fuuftee jirti yeroo boqonnaa baanutu ga'e. boqonnaa gabaabaa baanetti walitti deebina boqonnaa kanaa wajjin turtii gaarii. شهر رمضان يا شهر رمضان شهر رمضان يا شهر رمضان شهر رمضان جاء سمنا خيس النوف بوسي رب قرآنا هنا جنتاهم ذنوبنا والله نتي برسي درنا شهر رمضان جاء سمنا خيس النوف بوسي رب قرآنا هنا جنتاهم ذنوبنا والله نتي برسي درنا يا شهر رمضان جاء جاللا وللنوك بديدي فاللا قمدين موخا أليف أولا جاءهم دراس متوجلا جاءهم دراس متوجلا. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. daawwattoota TV Islaamaa qaceelloo ilma namaa kan daawwachaa jirtan sagantaa TV Islaamaatirraa suduudhaan isiniif dabartu sagantaa wal dorgommii Ramadaanaati. Sagantaa wal dorgommii Ramadaanaa eegallee namoota lamallee keessummeessinee wal dorgommii torbaan kutee gaafiif deebisaa keessa deebine boqonnaa gabaabaa baaneeti walitti deebine. Boqonnaa boodaa sanga xumura sagantaa teenyaatitti akka nu wajjin turtan abdii godhachaa bilbila iskiriinarra jiru lamaan sanatti fayyadamuun nuqunnama gaafii fi deebisaa tanarratti hirmaadhaa wal dorgommii tana miidhaysaa isiniin jenna. Baarakallahu fiikum. Obboleettii teenya gaafii sadii gaafannee turre Roozaa Muhammad Iraaq irraa bilbilte gaafiilee jajjabduu gaafatamtee turte. Gaafii san keessaa osoo soomana qabduu yoo wal qunnamtii goote soomanni nama jalaa badaa guyyaa jennee deebistee wal qunnamtii raawwattee yoo osoo hin dhiqatin subii azaanee soomanni si jalaa badaa gaafii akka malee complicated takka waan hedduu wal nama dura dhooytu garuu maasha Allah deebistee jirti. Gaafiin sadaffaa kaffaartaan nama osoo soomana qabu wal qunnamtii godhee maali? Akkuma rasuulli rabbi sallallahu alaihi wasallam akkasumatti rabbiin qur'aana keessatti nuu hime osoo soomana afaanii qabanii haadha warraatitti ida'amuun dilii gurguddoodha jechuu. Rabbi subhaanahu wa ta'ala أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم جي. رب سبحانه وتعالى قويا أكوما نياتا في لغاتي را كسمت بديلة الدادات را نورك هذا مناتينا تن نخان
ifirraa if jalaa qabnu ta halaal keenya taatellee walitti dhiyaachuu rabbiin haraam nurratti godhee jechuudha. Namni dogongoree baatii ramadaanaa keessa fadhinnaa ifiif qabuu dadhabee haadha manaatii waliin wal qunnamtii godhee dilii gurguddoo tawbaa malee rabbi namaan araaramne diliilee gurguddoo min alkabaa'ir ja'aniin keessaahi san immoo kaffaartaa qabdii. obboleeytiin teenya waan sadeen silaa rasuuli rabbi sallallahu alayhi wasallam kaffaartaa je'ee lafa kaayirraa wantoota lama himtee takka hin arkanne. wantoota san insha Allah namoota itti aanu gaafannaa yoo beekan yoo beeku baatan immoo gaafii anaatu isinii deebisaa jechuu. jazaakumullahu khayran. gaafiin torbaan kutee nama lammaffaa gaafanne ta sadaffaa akki jettu baatiin ramadaanaa seentee beekuuf wanti lama waa lama mirkaneeffannaa. wanti lameen san maalii jenne tokkoffaa rasuuli rabbii sallallahu alayhi wasallam itmaamu shahri shacbaana 30 yawman. baatiin shacbaanaa guyyaa 30 guutamu. yoo baatiin ramadaanaa baatiin shacbaanaa guyyaa 30 lakkaawwamtee guutamtee ramadaanni seenee akkasitti mirkaneeffannaa. yookaan immoo jiini baatii ramadaanaa mul'achuun baatii ramadaanaa seentee nu hima. bilbila jira insha Allah bilbila fuunee walitti deebina. namni sararra jiru assalaamu alaykum. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله جزاك الله خيرا. وبليس إسلاما مكان كي إنيو يسرى بالبلتا؟ إبراهيم إسماعيل يوخان أبو نايل سعودي رياض الرأي. إبراهيم عثمان رياض الرأي الجبار جزاك الله خيرا بارك الله فيك. وبليس خين إبراهيم عثمان رياض الرأي بالبلي هرما شفتي من نمس دفاتي baga nagee angara TV Islaamaa bilbiltee wal dorgommii irratti hirmaattee siin jenna. gaafii sadii si qophaa'ee gaafiilee sadeen tana sirritti dhageeffattee dhugaa yookiin soba jettee deebiste. Tole Ibraahim. Hayyee gaafii lama jalqabaa akki jettu osoo soomana afaanii qabdu irraan fiin nyaattee yoo dhuyde soomanni keenii badaa jetti. dhugamoo soba? صوبة ينباد. gaafii lammaffaa osoo rafu jirtuu yoo fadhinnaan sirraa baate soomanni ni bada. dhugamoo soba? صوبة ينباد. sadaffaa gaafiin sadaffaa akki jettu fadhinnaan sitti hammaatee yoo fadhinnaa harkaan firraa baaste soomanni ni bada jetti. dhugamoo soba? ni bada. dhugaadha ni bada. fadhinnaan sitti hammaatee harkaan yoo firraa baaste soomanni ni bada. soomaachitu harka firraa baasuun haraami. jazaakallahu khayran. gaafii obboleeytii teenya gaafatamtee turtee jira. kaffaartaan nama soomana osoo qabuu warraa wajji wal qunnamtii raawwatee maali? waan san irra nu deebi'i akkasitti saniin xumura insha Allah. Ibraahim. Okay. bilbili isaanii murame insha Allah. jazaakallahu khayran. obboleessa keenya Ibraahim Usmaan Riyaadirraa gaafiilee sadeenuu gaafatee deebisee jira sirritti. namni tokko osoo soomana qabuu irraan fin yoo nyaatee dhugee soomanni ni badaa jetti. gaafiin soba jee namni tokko yoo soomana osoo afaanii qabuu irraanfatee nyaate soomanni isaa hin badu. rasuula rabbi sallallahu alayhi wasallam nun jee. akkasi bilbila biraatii jira bilbila fuunee walitti deebinaa. namni sararra jiru assalaamu alaykum. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله أختي تينيا مكان كي أنيو يسرى بالبلتا؟ نعيمة محمد رياض الرأي. نعيمة محمد. نعيمة سقلت يسر دقي فتامي؟ أنا مجا. جزاك الله خيرا. نعيمة بقى نجا انقرا تي في إسلاما دي بتسين جنة قالت أمي. أوكي. قافين أما قاهي سنة راين جيجيرة تكودمي. أيه. gaafiin jalqabaa na'imaa akki jettu soomanni ramadaanaa hijiraarraa bara meeqaffaa keessa dirqama ta'e jetti? hijiraarraa bara lammaffaa. bara lammaffaa. okay. haye
قافي لما فا رسول ربي صلى الله عليه وسلم رمضان برميك صومني أفرطاني صدق عمري ساسون تاني ولي قالتي صومنا ميك صومني رسول ربي صلى الله عليه وسلم عمري ساخيس هنگ جراتتي صومنا ميك صومني صومنا لما جتي سديتي اوكي هاي قالتومي قافين سدفاك جتي أركان صومنا يوخين أتوبالي صومنا خيسا ولا مهمة جتي أتوبا صومنا أركان شرطي متتوني أتوبان جي إسلامتهون شرطي خيسا جرتي أركان صومناتي أما خلين قافة أركان الرا أتوبا جتون أركان صومنا أركان صومني شرطي كبا سنن كبا واجبات كبا أكسمت أركان كبا أيوة شرطي طيب نمني صومنا الرجل هذا منا سرتي هذا أنا سأجل كلا قوتشون كبو أيه ناس ناتون كبو اوكي قالت من جزاك الله خيرا وبليتين يا إمام محمد رياض الرا وبليتين يا إمام محمد نما أفرفا بالبليهر ماتي تورتي قافلة سدي قافن قافين جلكبا صومني هجرة رابر ميكفا خيس دير كامته جنة قافي سنسرتي أركتي قافين لما فا رسول ربي صلى الله عليه وسلم رمضان ميكا صومني جتي با سدي جتي وكساني تيتيكو لكوسي وري سديتي في جناس علماء راني جيران قالوا جمهوري رسول ربي صلى الله عليه وسلم وقاس سقل صومني جاني أكسي دي بيسا سني مثلا سني همون كابو بودر تمالي أركان صومنا لما هي مجنة أركان صومنا خيسا تكانوا أتوبا صومن إرتنا ما قوتمو إسلامتهون تمييزا بالغتهون دنديتيك أباتشون نما غندو في جراتو خسفر الرنجير تهون تن شرطي دا وار رمضان درغو تچو قبدو أركان نمو أنا إيغا صومنا إيغلتيتي تقفى صومن خي صومنا غاري تهوف نية چودا نية كل جچو نية كل أوكي نية كل صومنا يرو صومنتو صومنا خنا ربي فين صومنو ديما جتي نية چو علماء الإسلام نيان محلها القلب جاني نية قلبي خيست ملئ ربي وانا كانت النية ديتين همتو ربي سبحانه وتعالى عليم بصير وان قلبي تين خيس ديمتو أركا بيخا ربي سبحانه وتعالى أصونو تندبنه وان نتي قلبي تين خيس تياد الجر وان بيخا تيفجتشا جمهور علماء إسلام نيان أفانيني متوان جتو أكا فكينياف نامي توكو يرهدون نما جزي صلاة ديم الأبتي الله أكبر أصلي جتي نيان كسيمتي نيان صومنا ديم جتي قلب متي خيستي أركان لما فهموا الإمساك عن المفطرات وان صومنا نما فرسي سرا أفقبودا بالبلا جرى إن شاء الله بالبلا فونيتي اتدابنا نمني سرر رجل السلام عليكم عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وبليتي تاني تكو سجلي سبرا قدتا من خوبتي بينو دوبي سياكا سجلي والنجيني مكان كي إنو يسرى بالبلتا لقاما نيلاقي ما مكان كي إنو يسرى بالبلتا أي مكان كي زينب أجرا زينب إنو زينب زينب دعوت مكرة زينب مكرة يه جزاك الله خيرا زينبا بارك الله فيك بقى نجي انقر تي في اسلاما دفتي قافلة سديسي قافلنا قافلة سدين تنا نيالت ان شاء الله جزاك الله ربي سيالا فيسو اوكي قافين جلقا باكي جتو زينبا نمني توقو ركوبستي يو للمو ورانتي صومني إسا همبدو جا دوغا موصوب namni dhukkubsatee lilmoo waraannachuun soomana hin balleessitu dhugamoo soba
Sagaleetu jira, sagalee jira marraa natti hin dhagamu isin bira na fakkaate. sagalee jiraan sagalee jira jettee hayyee na dhageessaa Zainaba. Dhagaa jira. Okay, namni soomana keessa lilmoo waraannatee soomanni isaa hin badu dhugamoo soba? Soba moo dhugaa yookiin soba jettee deebisa waqtii tiyya jazaakillaa rabbi sirraa jaalatu. sagaleen marraan dhagamu barri isin bira na fakkaate. Okay, inshallah hayyee bahii deebi obboleettii teenya jazaakillaahu khairan sagaleen na dhageeme jetti istiidiyoo keessaa fakkaate hayyee jazaakillaahu khairan obboleettii teenya rabbi sirraa jaalatu yeroo bilbilli sii gahee sii tole bilbilta inshallah rabbi siif haa laaffisu inshallah yoo namni biraa jiraate itti fuufna. كاميرا هيا السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام بليس خينيا إسرا نوبل بلتا سعودي عربية مكة. مكة هيا مكان كينيو محمد كاسو جرو. محمد كاسو ما شاء الله جزاك الله خيرا. محمد كاسو سعودي عربية مكة راي نلاقي محمد عندك هيا جزاك الله خيرا بارك الله فيك. غرا غافي ديبنا غافي لين سي غافدو دغا يوخين صوبه جتون ديبستتوله تولي. اوكي جزاك الله خيرا. هيا غافين جلقبا كيتو namni tokko dhukkubsatee yoo lilmoo waraannatee soomanni isaa hin badu dhugamoo soba? dhukkubsatee soba. Soba yoo lilmoo waraannatee soomanni jalaa bada jechuudha? Soba jechuun akkas jechuudha. Okay. Gaafii lammaffaa Muhammad ni dhageessaa? Sagalee si biraan natti dhageema sagalee biraa si biraan natti dhageema. Okay. Gaafiin lammaffaa kiyyattu namni tokko dhukkubsatee yoo gulukoosii fitti kaa'ee soomanni isaa ni badaa jetti dhugamoo soba? dhukkubsatee gulukoosii ofitti kaa'ee. Gulukoosii ni beektaami gulukoosii mana haakimaatitti namatti kaa'en. Gulukoosiin san soomana nama jalaa ni balleessaa jetti gaafiin dhugamoo soba? Dhugaa. Gaafiin sadaffaa namni tokko dhukkubsatee lilmeen yoo dhiiga isaaf naqan dhiiga namatti naqan ni beektaami yeroo dhiigni namarraa irratu? Dhiiga namatti naqan namni soomana qabu yoo dhukkubsatee dhiiga naqatee soomanni isaa ni badaa jetti gaafiin san dhugamoo soba? Dhukkubsatanii lilmoon dhiiga ofitti naquun soomana ni balleessiti dhugamoo soba? Dhugaa. Galatoome jazaakallaahu khairan baarakallahu fiik. Gaafilee sadeen xumurattee jirta rabbi sirraa jaalatu obboleessa keenya Muhammad Qaasoo Makkarraa bilbilee hirmaatee rabbi sirraa jaalatu obboleessi keenya gaafii sadii gaafatame gaafilee sadeen keessaa gaafii lama arkate gaafii jalqabaan arkanne gaafii jalqabaa hin arkanne rabbi irraa haa jaalatu. Gaafileen waa'ee namoota dhukkubsatee fi lilmee waraannachuu namni tokko osoo dhukkubuma adda addaatiif dawaa fudhachaa jiraate taate namni tokko lilmee noormaali jechuun lilmee xiqqoo harkarra takkaanuu duubarra namaa waraanan san yoo waraannatee dawaan san lilmeen san soomana ni balleessiti moo hin balleessituu waan jettu. Gaafiin lammaffaa immoo lilmee osoo hin ta'in gulukoosii guddaa kan bakka nyaataa bu'u kan dawaa nama keessa oofu san ni balleessamuun balleessuudha. Gaafiin sadaffaa immoo dhiiga namarraa irratee dhiiga naqachuu namni tokko haadisa faa seenee aksidentii faa seenee sanii gaafiin sadeen tana gaafiilee sadeen keessaa takka lama qofa deebisee takka ni dhabe. Bilbila biraatii jira bilbila fuunee walitti deebinaa. Hello, salaamu alaikum.
وعليكم السلام. ما شاء الله obboleessa keenya maqaan kee eenyu eessarraa nuu bilbilte محمد موسى jedhama Saudi Arabia yaadira. bilbil kee akka tokko goggodhaa xiqqoo bakka jirtu sanirraa soossoo waan ati jettu hin dhageessu sirriitti addanaan bahu sagalee kee hin dhagee garuu irra naa deebi maqaan kee eenyu eessarraa bilbilta محمد موسى jedhama Saudi Arabia. Muhammad Muusaati ayee Saudi Arabiyaa magaalaa tamirraa bilbilte رياض. رياض قالتهم جزاك الله خيرا بارك الله فيك محمد ربي سرها جالته هي قافي سدين سقاف أدى قافي لي سدين يفتي بسابر بعد تولي وانتوتا صومنا نما جلا بلي سخيسا وسدنا هم دقيسه أنا أتبيع سجلين كده نجا. إن شاء الله بلس خيني بالبلي صار كوكبا إرادة بالبل إن شاء الله بك نتوركين سرت سيدا ليدودكي أكثر بالبل جزاك الله كسرت ولا جينو فيه ندقي يجتاعي نمني سر الرجرو خيتيانو السلام عليكم ما شاء الله بليتين يا مكان كين يسرى بالبلد وانا تجت النجاي نوبليتي سجل والفودي جزاك الله هلو هيا سجل والفودي مقاختي في بكر ربي بالتنايم جميلة جتة اوكي جميلة جزاك الله خيرا يسرى بالبلد ها مينيسوتا اوكي قالتهم جزاك الله جميلة مينيسوتا را جميلة قافين جلقبا كي جتو وانتوتا سومانا بليسو خيسا واسديه مجد جميلة ندقى ساسرت هيا وانتوتا سومانا نما جلا بليسو خيسا واسديه هلو اوكي بليتي يا سجلين تسرت ندقيمتو ان شاء الله ربي سيالافسو اكسي دعوتو تي في اسلاما كچلول منما يرو بالبلتن بكا نتوركين اكان دقيمتوتي اتشسكا بالبلا جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم ربي نسنرا هاجالتو بكا سجلين سرت دقيمتوتي اتشسكاتي بالبلا ربي سنرا هاجالتو اكسي bilbilli biraa yoo jiraate itti fuufna yoo jiraachuu baate immoo sagantaa teenyaaf daqiiqaa hanga hafee warri istiidiyoo nu himanii yoo gara xumuraa geenye jiraanne gaafiilee tana irra deebine akkasitti xumuraa yee inshaallah bilbilaa jira namni sararra jiru assalaamu alaykum assalaamu alaykum hello sagaleen obboleettii teenya hedduu fagoo jirti uummata akka illee hin dhageenyamtu. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu ukhti. Waa dhageeffachuu jirtu yoo jiraatu ofirraa dhaamsi sagalee ta'an sirriitti hin dhageeyu qacollotti akka wal dhageenyu. وعليكم السلام أيه سجل أنت سرت إنك أنتوا بليتين إن شاء الله ردي بيبل سنجنا رب سراجالته يا ردي بيبل إن شاء الله رب سراجالته أكسي دعوته تي في إسلامي أتلل منما سجنتان جيسا يرو سجنتا والدرجمي رمضاناتي والدرجمي رمضانا أكا بواغاري رابو فتن أبدي قرچا إن شاء الله أنك تمر سجنتات نياتي bilbila nukunnama inshallah bilbila khaysan walqixxeeffadha akkasitti heeloo hundaa isin jalaa kaasne gaafilee dhiyaatu isiniif dhiyeessina inshallah yoo sagantaan gara xumuraatti deemtee daqiiqaa isii beeyne gara goolabaatti deemne gaafilee hanga ammaa gaafatamtan akka osoo torban kute yeroo nutti hin dhumne keessa deebii goone gaafilee teenya xumurra ayee bilbila irraa boodaati inshallah bilbila kana fuuneeti keessa deebii walii goona
hello namni sarara jiru Assalamu alaikum. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu. Obboleessa keenya maqaan kee hayyee maqaan kee eenyu eessarraa bilbilta? Muhammad Hussein jedhama Jarman irraa. Muhammad Hussein jazakallah Muhammad. Tabarakallah. Hayyee xiqqoo yoo waa dhageeffachaa jiraatte waan dhageeffachuu jirtu san sagalee ofirraa qaqqabi sagalee tiyyanna deebi'u jira xiqqoo okay? Okay. Hayyee ofirraa dhaamsitee? Hayyee gaafiilee sadii si gaafadhaa dhugaa yookiin soba jechuun deebiste tole walii galle? Okay. Inshallah. Gaafiin jalqabaa jettu Muhammad dhiigni baatii dhiiga baatii fi dhiiga ulmaa yookiin dhiiga dubartii deessee soomana namarraa hin balleessu jetti gaafiin dhuga moo soba? Dhugaadha. Dhugaadha. Okay dhiigni hayyee galatoomi. Gaafiin lammaffaa kee sirri okay hayyee waa sirreeffachuu barbaaddaa sirriitti dhageeffachuu feesisti gaafiin isammaa sirriitti dhageeffachuu barbaadeetan. Okay gaafiin jalqabaa kee jettu dhiigni baatii fi dhiigni dhalaa yookiin dhiigni ulmaa soomana namarraa hin balleessu dhuga moo soba akki wanni kun itti ja'amte? Soba. Okay soba. Hayyee gaafiin lammaffaa osoo soomana qabduu yoo funuunni takkaanuu dhiigni funyaan irraa yaa'u sirraa bahee soomanni bade jetti dhuga moo soba? Dhugaadha. Okay dhiigni funyaan irraa nama yaa'u soomana ni balleessa jechuudha. Hayyee gaafii sadaffaa osoo soomana qabduu yoo harka keetiin of haqqisiiste soomanni hin badu dhuga moo soba? Hin bada. Dhugaadha. Ni badaaf hin badu osoo hin ta'in dhuga moo soba? Gaafii kiyya akkaanan gaafii itti gaafadhe qofa laalta. Yaa dhugaadha. Okay gaafiin akki jettu osoo soomana qabduu yoo harkaan if haqqisiiste soomanni hin badu dhuga moo soba? Dhugaadha. Soba. تليفون سقلي أن تريبي سوان. أي قالتهم جزاك الله خيرا بارك الله فيك ربي سر عجالة وبلس خيرنا محمد حسين جرمن الرا هرماتي قافلة سدي قافلة سدين قافتمي خيسا وبلس خيرنا قافي لما سرتي ديبسي قافي تكمو سرتي ناركنه أكاسي داوتو تي في إسلاما كجلو المنما قبيتينيا غرا غولبوتي تديمنا قافلين هنگا أما gaafachaa ture keessa deebii goone akkasitti sagantaa teenya goolamna daqiiqaa ni qabna warri istiidiyoo yoo daqiiqaa muraasa qabaanne keessa deebii goone yookaan ni gabaabse hayyee inshaallah daqiiqaa lama qabdan jaanii daqiiqaa lamaan kana keessatti waan rabbi nu laaffise laal gaafiin jalqaba gaafatamtee wantoota soomana nama jalaa balleessu keessaa waa sadii himi jetti deebisaan isii nyaachuu takka lammaffaa dhuguu lama sadaffaa soomana osoo afaanii qabdu haadha manaatti dabalamu sadii itti fufti wantoonni soomana nama jalaa balleessan hedduu ammaaf sadeen san isinii hime lammaffaa rasuulli sallallahu alaihi wasallam nama soomaneef gammachuu lamaatu jira jee gammachuu lameen maaliif himaan rasuulli rabbii hadiisa isaa qulqulluu keessatti nama soomaneef gammachuu lamaatu jira jee gammachuun sanis tokkoffaa gammachuu gabrichi yeroo soomana furu gammaduu fi lammaffaa gammachuu gabrichi guyyaa qiyaamaa yeroo rabbii isaa qunnamu أجري رمضان أركته جمدو لمان سني قافين صدفة نمني رمضان خيسا هذا وراتي وجه والكنمو برباده يروى كم والكنمو كباد نموني هدون قرأ فيسبوكاتي في ورا هدون قافية كنا قافتني ولو ما قالت وبليين كي يوني أسرت سني إبسو بربانو هاتي مناتي حلالتيتي قروا وصو رمضان أفاني كبدو سيفي إسي والكنمتي ولي راوچون حرام والكنمتين wajjiraawwachuun tokkoffaa soomana nama jalaa balleessiti lammaffaa immoo dibii gurguddoo osoo soomana afaanii qabdu okay tanaafuu abbaan manaa haati manaa akka osoo ramadaan afaanii qabanii walitti hin dhiyaanne walirraa fagaachuun waan qunnamtitti nama geessaa eegalee wal qunnamtii walii raawwachuun osoo soomana afaanii qabanii dhoorgaadha walii galatti dardarri hedduun immoo namni baatii ramadaanaa keessa akkamii walumaa galatti wal qunnamtiin dhoorkamti moo maal ijee warra gaafatuuf eega furteerraa eegaltee hanga hiraabbattutti
أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم قرآن نجا إسنيف حلال قدمته هل كان رمضان خيس هذا منا خيسنت تقون لباس لكم وأنتم لباس لهن إساني سفتا إسنيتان إسني فتا إساني فتاتن ربين جاء قرآن خيسة تنافو قويا وسوسو منا فاني كابني والكنمتي راوچون أوركا إيغا فرنبو دمو هنگا هرامني دياتوتي والكنمتي قرچون هما ركون كابو وسوسو منا فاني كابني يول كنمتي راوغورن سومني نبات هيا كفارتان نمو سومن وسو فاني كابو والكنمتي قرى توقفا ديلاودا نمني سنگر ربي ديبيه توبا ديبيو كابا lammaffaa namni osoo soomana afaanii qabu haadha manaatti wajji wal qunnamtii raawwate akkaataa diliinsaa itti araaramtuuniif gabra yoo qabaate gabra bilisoomsa tokkoffaa lammaffaa yoo dadhabe immoo nama 60 nyaachisa baatii 2 soomana lammaffaa baatii 2 osoo addaan murre soomana tanaafuu wanti tun hamtuudha akka guyyaa haadha manaatti irraa fagaatan jechuu osoo ramadaan afaanii qabu baatii 2 namni walitti dhaabee soomanuu danda'u jiru dirqama ammoo yoo taate sadaffaa immoo nama yoo baatii 2 soomanuu hin dandeenye gabra namoota 60 nyaachisuudha tanaaf waan san akka malee irraa of eeguu qabnaa jechuu osoo soomana qabduu yoo irraanfattee nyaattee dhuyde soomanni kee hin badu yeroo yaadatte akka soomana qabduu nyaataa fi dhugaatii kee dhaabuu qabda yoo irraanfattee bishaan huruuf jettee bishaan hurii keessa si gakkutee garaa si geelle subhanallah rabbi qooda rabbi si qoode ya rasuulli rabbi sallallahu alayhi wa sallam waan rabbi rahmata si godhe soomana sababaa saniin hin furini soomana kee guuttado garuu immoo lafa rabbi shawwaduun hin taatu irraanfadheetiin nyaadhee jettee if sossobdee akka osoo beeytuu nyaatteen dhuyne soomanni kee osoo beeytuu yoo nyaattee dhuyda camdan soomadaanni kee ni badaa jechuudha osoo raftuu yoo fadhinnaan sirraa baate soomanni ni badamu hin badu osoo raftuu yoo shahwaan sikkaate fadhinnaan sirraa baate soomanni kee hin badu ol kaateetuma qaama kee dhiqattaa jechuu yoo manaamatti wanti fadhinnaan sirraa baate jechuu fadhinnaan sitti hammaatee harkaan firraa baasu shari'aa islaamaa keessatti al-istimnaa waan jaamtu jira hedduu haraami wanti san rasuulli rabbi sallallahu alayhi wa sallam من استطاع منكم الباءة فليتزوج إسنرا نمني نفقا دندي هافود فإن لم يستطع فعليه بالصيام جي نمني دبها صومنو جي تناف صومنا يجون فإن دفن مرة قوتي حركان إفتي دبرتي قام خيف كبني سوف تكررها فرجوف حركة خيتم فإن إفراباسو شرع إسلاما خيست حرام يرو رمضان يو فإن ستخاتي حركان خفإن إفراباسو تاتي حرام خنالي خيسافو دردري هدو الرافقاتشو كبا ربي نهاتي سو gaafii gara dhumaatti deemu jira dhukkubsattee yoo lilmee diratte soomanni ni badamuun batu ulamaan lilmee xiqqoo cibraa dawaa xiqqoo namaa godhan taate lilmeeleen akkasii tan fardi soomana hin balleessituu jaan garuu tabiraati jala jira gaa dhukkubsattee yoo gulukoos fitte keessa gulukoos bakka nyaataa fi dhugaatii waan bu'uuf soomana nama jalaa balleessa namni dhukkubsatee hospitaala ciisee gulukoos finna ku jiru beelaan ifazzabuu dhabuudha gulukoosan keessa nyaataa fi dhugaatii bakka bu'a tanaaf namni gulukoos ofitti naqe soomanni isaa ni bada soomana san gaafa fayye soomanee bakka itti deebisaa jechuu sadaffaa dhukkubsattee lilmeen yoo dhiiga naqatte nama haadisa seenee takkaan aksidentii seenee balaan adda addaa isa qunnamtee takkaan namni waraanee dhiigni hedduun irraa dhangala'ee dhiiga isaa san bakkatti deebisuuf warri mana hospitaala dhiiga namaa naqan dhiigni naqatan san soomana nama jalaa balleessaa jechuu soomana nama jalaa balleessa ayyee gaafii gara dhumaatitti dhiyaannee jirra dhiigni baatii fi kan ulmaa soomana nama jalaa ni balleessa dubartiin akka yoo osoo daqiiqaan 5 illee haftuufuu haydiin itti dhufte soomanni isii ni badaa jettu ulamaan islaamaa maaliif guyyaan hin seenne aduun hin seenne jechuudha osoo aduun hin seenin sa'aa miti wanti oo daqiiqaan 5 illee haftu taate haydii ofirratti harkite soomanni isii bade gaafa xahaarattee soomana guyyaa sadiitti illee walumaan deebistee kafalti tanaafuu dubartiin haydii qabdu akkasumatti dubartiin dhaltee ilmoo luusisu jirtu tan dhiigni dhalaa ka ulmaa itti jiru soomana soomanuu hin dandeessu namni san soomanuu dhabuun ni hayyamamaa fi yoo soomantellee soomanni isii qeebaltiin qabu jechuudha gaafiin lammaffaa osoo soomana qabdu yoo funuunni sirraa ba'e dhiiga dirqamaan rabbi sirraa baase funuunni sirraa bahuun akka ulamaan irratti walii galanitti soomana nama jalaa hin balleessu funuunni akkaan dhukkubbiin takkaan irrina adda addaatiin aduun faan oowwitee rakkoo qabaatte yoo funuunni sirraa ba'e soomanni hin badu yoo funuunni sirraa bahe
سنيتك كسومنا خي فرتي قويا قوتوني عشان أول سنجنا صدفة أصو سومنا قبدو يو حركة أوفيتي ديرتي أفكي سيسته قون اللين أوركا سومنا خيس حركة إفتي نكاني إفحكي سيسو طبيعنا مبادون يو أصو بيتو حركة إفتي نيتو أفكي سيسته سومنا خيني بدا تنافو غافي في ديبسان قويا راتف كوبيسين هنغنا فكاتي يونين حكا قنامي ربي خي راي يونين دا غونغوري لبوتي يا في شيطان الراي ربي ور توربان دفو حال غاري خنا رجالو ولتي ديبو ربي نو هاغو دسنين جچا داوتوت تي في اسلاما كچلو المنما ورين هنگا اما سغنتاتنا داوچو ناوجين تورتن غلطوما هذا وبالله التوفيق واخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شهر رمضان يا شهر رمضان شهر رمضان يا شهر رمضان شهر رمضان جاء سمنا خيس النوف بوسي رب قرآن هنا جنتاهم ذنوبنا والله نتي برسدرنا شهر رمضان جاء سمنا خيس النوف بوسي رب قرآن هنا جنتاهم ذنوبنا والله نتي برسدرنا يا شهر رمضان جاء جلالا وللنوك بديدي فالالا قمدين موخا أليف أولا جاءهم دراس متجلا جاءهم دراس متجلا